jira sagalee sanis. Safaratu dabar biya kana amma biya kana safara bakka bu'eedha kun immoo madalagamaa roos keessa safaraarra. Jamal biye wait kutak. Obboleettiin teenya taree fool baatee dubbatte suni waggaa hanga tokko maatis dubbisteen quban qabdu telefoona sarkaa dhoorkaa ture akka maatiin dubbifne eega wal fuudhanii isaaf islaamoyti booda akka maatis hin dubbifne akka maalis hin taane akka qunnamtii maatiin qabnetti dubbate yeroo dheertuudhaaf jechuu ji'a tokko lama osoo hin ta'in gara waggaa 2020 fi takkaaf immoo maalirraa jedha warga waggaa 3 ta'a jechuu yeroo kana akkamitti abbaasiisan qunnamuu dandeesse isin mee carraa kenna bani aadama Isin qunnamte abdii waan mucaa kanaaf fide miidiyaarratti. jechuun amma obboleettiin teenya tareef himte sana waan kana hundarraa quban qabuun Ibro, carraa nama dubbatanii kan deebkaa nama dubbatanii deebisan olni. okay saniifin gaafii tana kaase ganniidhaaf carraa kana ayyalas go Ganni ni beekille ganni kenna. Ibro qonjillee agaltu beektaa qonjillee waan nan beeka chaarti beektaa achicha qonjillee kana jirti. ebro akkam jirtan ebro shitaa fayyaa jirtu hundi keessanuu nagaan jirra ganni koo bagana gaallu duraan dursaa hunduma keenyayyuu waaqayyoon dhugaa nu haa dubbisu dhugaa intala tanaatillee rabbeen haa baasu dhugaa daa'ima kichuu tanallee rabbiin haa baasu intalli tuni garaa nama nyaatti jirti garaa nama karaatti hafte waan ta'eef rabbiin dhugaa ishiillee haa baasu dhugaa hawaasaa sirra jiru kanaatillee haa baasu jarana amma obboleet intalli tuni haga waggaa 3 maatii ishii dubbistee hin beektu waggaa 3 dura garuu maatii haasofsiisaa turte saniin waggaa dhagee 3 asii maatii ishiitiifis bilbiltee hin beektu maallaqas maatii ishiitii ergitee hin beektu kana kan jedhee maatiidha nu miti haadha abbaa obboleettii jee tiruu irratti hin aannu kaa erga waggaa kana hundaa maatii ishii dawwaltee hin beektu gaafa duutu sanii otoon du'iniin dura obboleettiin dawwaltee akkana kanaan jette malee saniin dura obboleettiidhaa dawwaltee hin beektu maatii ishii dawwaltee hin beektu abbaa ishiillee haasofsiistee hin beektu jireenya maatii keenya raakneet du'aan keenyallee maatii keenya raake ijoo adaraa keessan dubbii kana fuutaniisis gandattiinis hin deemina intalli tuni intala oromooti oromoottiin aanseemo nama bakka namni namummaa isaatiin dubbatamuufi qaba sinii galee nama keessaa immoo intala mana biyya arabaa keessatti waggaa 7 gubatte otoo maatii ishee waggaa 7 argin otoo abbaa ishee otoo haadha isheen argin biyyee kabalta akka taate nuunis carraan kun nugaa hunda keenyayyuu carraan kun nugaa kanaaf gandattiinis fuutanii fiiguu otoo hin ta'in dhugaa jirtu irra dhaabbatanii dubbachuudha. Ani micayyoo tana nama ajjeesee hin jiru garuu sababa ittiin of ajjeestee qabdi. Amma warri achi deeman suni ofiin of ajjeeste jedhanii ofiillee of ajjeeste sababa ittiin of ajjeestee qabdi intalli tun. Miknaata qabdi. Miknaata ittiin lubbuu ishii balleessite qabdi. Malee oluma ka'ee namni of hin ajjeesu. Suuraa irsicha biyyaa du'een of ajjeestee jiran. Irsicha biyya jiru kan du'e kanii aannan du'e jedhanii suuraa itti argassanii waggaa 4 dura erga wajjin haasa'uu dhiisanii namticha biyya jiruun. Intalli tun immoo biyya Dubaahitti nikaa hidhachuudhaaf kunoo siistama keessa galee jira waraqanni ishiidha. Nama jireenya biyya Dubaahitti gaggeeffachuuf deemu dhirsa biyya jiruuf of hin ajjeestu ijoollee Oromoo kanas waliin borjaajessina. Ka biyya jiruuf of hin ajjeestu. Namticha waggaa 4 adda bahan asitti immoo jireenya ishee gaggeeffachuudhaaf jirtuun of hin ajjeestu. Intalli tun ofiin illee of ajjeestu sababa ittiin of ajjeeste qabdi. Jaalannus jibbinuus miknaata allaata. Haala miknaata yoo tan attaadhafa. Waggaa sagalee ishii dhaggeeffachuu dandeessan. Rabbina hiikuu wadaa 7 bichaan na hafe jettee kan isheen hiriyaa ishee wajjin haasofte dhaga'uu dandeessan. Kun immoo maaliif akkana ta'uu dandeessi? Tareetii namas dhabdee akkana godhuu dandeessi. Otoo nama qabaattee of hin ajjeestu ture intalli tun. Otoo nama garaatti mattu qabaattee of hin ajjeestu ture. Si galee waa malee miti lubbuu ishii sanatti kan gamada ofitti goote oduma ofiin of ajjeeste waa malee miti kan ofitti. Dubbii kana keessa jammaraa kaasee haga dhufanii ijoolleen Dubaay dhufanii waan kana himan keessaan jiraatu yaada. Gaafa Baabaa Nuuraddiin illee dubbiin kun mana Baabaa Nuuraddiin ittiin ka'e. Isa biratti dhufee abdiin intalli takka akkana taate jedhee dubbate. Mana Baabaa Nuuraddiin mana kiyya dhufe dubbiin mana kiyyatti fudhannee deemne. Mana kiyyatti fudhannee deemneeti immoo mana Mubaarak hin deemneeni. Achitti immoo namni ageetti qabu jira laata jennee achi fuunee deemne. Haga ijoolleen Dubaay dhuftee nutti waan kana himtu dura sochumaan turre dubbachuu waan turre. Ijoolleen Dubaay dhuftee akkuma argitan nama 3,000 irratti
waanuma aniif isin dhageenya sana dubbatan dhufanii dubbiin sunis garaan hin geenye nama biraatillee ergameen tala kan ammas qorachiisuun ni danda'ama. Garuu ani wanni baay'ee na gaddisiise illee waan kanarraan dubbadhu jedhee afaan kiyya qabadhee keessa sim jedheetuma miidhuma kanarraa hin baqadhe kunoo maqaa kiyyallee jijjiiradhe piroofaayilirra jijjiiradhe ana sodoo ta'e tanuma jeen keessaa bayan keessumaa hin bahe bakka kun waan biraa haasaa kun bakka si gaddisiisa bicha si gaddisiisa ana micoon tun baay'ee garaa koo na nyaatte oromoo koo baay'ee nama gaddisiisa intalli akkana jirtu kun baay'ee tafuun ishee nama gaddisiisa keessattuu immoo laala abbaan ishee waanuma hunda keessaa laphee koo na cabseen jalduu kaasee haga hamboo dhufee haga finfinnee waan qabuun makiinaa yaabbatee waan dhabe immoo miilaan deemetoo finfinnee ga'e abbaan isheedha jechuudha maatiin ishee intalli tun maatii miskiinarraa dhalatte garaa nama nyaatu kunuu garaa nama nyaata dubbii fuudhanii karantaanetti kuni gabanaan abdii deeggareet intalaa gadi galabbatanii abaaraa jiran maal jettaati dhaloota akkanaatiin maal jettame amma bakka gariitti intala gadi garagalchaniit abaaraa jiranii jechuudha intala ofiishiitiin akkana kan ta'e noom ani bichaa hin beeku dhaloota kanaan maal akkan jedhuun hin beeku oromoo kanaan maal akka jedhamu nama wallaalchisaa ani abbaa san argeetan mulumaa odanan lapheen koo na cabee otoo jireenyi keenyallee maatii keenya raakeen jireenyanillee nu guddisuuf gubatanii du'aan keenyallee maatii keenya raake du'aanillee haadha san raake haati ishii operaasyoon erga taate guyyaa 4 jedhan gaafa shintallee duute san mana hospitaalatti erga baate laal haatu dhukkubsattu abbaan dadhabaa obboleettiin dadhabdu nama gaddisiisa garuu waan hundaafuu nama gaddisiisa dhugaa intala qaxalee tana rabbi lafatti hin gatiin rabbiin dhugaa ishee haa baasu dhuguma saba hundaa'uu haa baasu warra ajjeesan anilleen nama jalaa gadi bu'amee ibroo kiyya kii gootanii rabbi dhugaa kee haa baasu ila gannilleen dhugaa dubbatte bakka olii kennitu gaariidha ammaan wanti isin godhuu qabu dandeeffamas naa godha wanti darbee jira isin erga namarraa barattan muciyyootun akkamitti haxxisii bayaa irratti xiyyeeffadha akkuma ijoolleen jenne akkuma namoonni hedduun as keessaa kaasan dubbii ijoo dubbii waan kana nu baasu dhugaa mucattis arguuf dhugaa obboleessa keenyaa sanis arguuf nuti bira hin jirru ka bira jiru rabbii tokkicha waan jedhan irra dhaabbannee dubbataa jirra maleeni dhugaa isaan lachuu kana baasu yoo muciyyoon dhugaa muciyyoollee baasuuf akkuma sanuu namni sun garteetiin isiinuuf ajjeessu taate dhugaa nama saniisis baasuuf namni sunillee as xaggaa'ee yoo rakkoo hin qabaanne nama of cinitti barbaadee nama qulqullina qabu nama dhugaa dhaabbatu ummadditti sokkee innummaan abdii jedhaniin sun iyyuu kallattii sanitti xiyyeeffannee yoo baasis barbaachisu wal bira dhaabbannee baasii buusnee osoo gartee shakkiin hin uumamne osoo muciyyoon tunis gara biyyaa hin galle osoo waallee hin banne reeffa muciyyoo biyya tana keessatti qorachisutu caala kallattii san irratti haa xiyyeeffantu gama biraatiin ammoo maatis biyyarraa haasofsiisaa jiran osoo danda'ame sagalee irra viidiyoodhaan teessisanii maatiilleen viidiyoodhaan as ba'ee namoota namoonni tokko kun osoo abbaa miti jedha kun obboleettii miti jedha kanarra viidiyoodhaan as bayanii obbo haadhaaf abbaan sunis biyya keenya muciyyoon tuni teenya nu eebaluun bakka buufanne dhugaa muciyyoo akkasitti nu haa barbaadan jedhanii kallattisanii yoo deemne shilingii sumuna qabnu walirra buufanne dhugaa muciyyoo tanas barra dhugaa mucaas barra jechuudha yoo gartee mucaan kana wottee namni ni dogoggora nama gartee namni ni shakka waa shakka dhugaadha innis shakkii keessaa bahuudhaaf osoo namnu hin jenne nama gaarii tokko bira barbaade ummaddii buusee gara qorannoo muciyyoo tanaatitti deemuudha. Lammaffaa maatiilleen biyya keessa jiru nama gaarii bakka buufatanii yoo mallaqa taate bira jirru obboleessu rakkoo adda mallayni adda guyyaa akkanaa kana waliin hin gargaarre guyyaa qabrii keessa waliin hin gargaarru wal bira jirra garee hidhannee nama barbaachisu taate warra filmaa isaa sirraa hin jedhu kana dhugumatti yoo gartee kuuqama ilmaan oromootiin dalaga taate as qixxaa'ee dhuga muciyyoo tanaa akka buusu hin gaafanna. Kallattitti nu deebisaa nama nu barbaada mallaqa yoo taate wal bira jirra mataa kiyyarraa kaasee jechuudha. Akkasitti dhugaa muciyyoo tanaa haa baatu amma akkanatti lafa teessisaa deemna malee dhugaa muciyyoo tanaa balleessaa deemna malee wanti nuti baasaa jiru hin jiru amma fakkeenya torbee darbite keessa baay'ee sameerraa iyya amma immoo gadi bu'aa deema jechuudha dhugaa muciyyoo baruudhaaf dubbii